Ashama harka fuudhee ilmaan Oromoo bakka jirtanitti kan sagalee kiyya kana dhageechanii kan afaan kiyya kana dhageechanii waan dubbadhu kan sinii galu hundumti keessanuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo siniif haa baay'atu siniin jecha ni nagaa kiyya qaba isinis akka nagaa qabdanii abdiin rabbi irraa qaba waan fayyaadha dhibbi abbaan hin beekne fayyaadha rabbi fayyaa siniif haa godhu waan barbaadan booddee ni argattani fayyaan garuu gazabaan bitameen argamu rabbi fayyaa siniif haa kennu isinirraa badee jira liivii seeneen beeku sababa waayifaatiin hin badee sumaan dhiifama siniin jechaate amma laayivii seenadhe na dide viidiyoo xiqqashuu tana isiniif maxxasuudhaaf ka'e viidiyoon kun yuutuuba kiyya irrattis nan maxxasa yuutuuba keenya obboleessa keenya Oliiva miidiyaa kan jedhu kan biyyarraan hordofaa jiru san irrattis sagaleen tootuun ni maxxanfamte. Kanaaf jennaan warri dhageechanii sheer godhaatu obboleessa keenya kana bira akka dhaabbannu asumaan dhaamsa isiniif dabarsuu dhufe lammaffaa irratti immoo isin galateeffachuu dhufe jechuudha galanni keessanii guyyaa kaleessaa akkuma beekamu sa'aatii booda isa argee galgala immoo rakkina isaa sana obboleessa maannoo yuutuuba keenya obboleessa keenya akkasuma mashaar irratti waa xiqqoo dubbadhee ture. Akkasumatti ilmaan Oromoo warri dhagee haga guyyaa har'aatitti waliin gaanii halkanuma sana mari'atanii jirani yoo marii kana immoo akkuma mari'atame akkuma itti dubbachaati jiru kanarratti galmaan geenya hedduu takka isin jaaladha waan jammartan kan akka bakkaan geechan asumaan isin gaafadha isiniin jechuudha suuraa isaa kan oggaa fayyaa qabuuf kana amma rakkinni oggaa irra ga'ee na bira ga'ee jira. Hedduu garaa nama nyaata mucaan kun harka isaatiitu miidhamee abidda sana keessaa bahee dhugaan siniin jedha carraa guddaa qaba namoota akka qoraantitti isa biraa boba'e sana keessaa bahuusaa carraa guddaa qaba garuutuyyuu immoo miidhamaas rabbi inni uuma miidhas kan namatti fidu rabbi nus kan uume rabbi inni guddaan lubbuu teenya jiraanne gaarii biyyaara arguun waan tokko waan ta'eef egaa lubbuu isaa bahee mucaa kana haga dandeenyuun waa maraan aamileedhanis ta'ee waan dandeenyuun osoo bira dhaabbannee hedduu takkanatti tola asumaan warri dandeechanii bira dhaabbadhaa dirqama lammummaa mucaan kun daa'ima akkuma isinii hojjetachuu biyyaa ba'e garuu balaan akkasii sun isaan irra quunnamee akkasitti obbolaan keenya bakka tokkotti dhumanii garuutuyyuu immoo lubbuu isaa hafee har'a maatii isaa bira jira biyya jira nuunillee wal quunnamee jira nutis obboleessuma keenya dhiiguma keenya waan ta'eef bira dhaabbachuun dirqama keenya hedduu tokko garaa nama nyaata yoo harka isaa kan duraaniif kan ammaa laaltanii hedduu namatti hin tolu siniin jechuu barbaada sinitti yoo mul'atame sinitti agarsiisa mul'ata kun ilaa kan oggaa fayyaa qabuuti oggaa fayyaa qabu kun immoo kan ammaati jechuudha kan amma rakkinni harka isaatirra ga'ee jiru jechuudha akkanatti boba'ee jira laa galgala waan ta'eef sirriitti mul'atu harka isaati kun agartanii harka isaa tana laa oggaa fayyaa qabu argaa kino harki kun homaan jedhu ni fayya yoo yaalame jechuudha mirga natti fakkaate kino kun jechuudha ni fayya xiqqoo ishii kino kanatu baddalame harka kanatu baddalame harka bitaa'e kanaaf iskiriinshuu maanna wanni irratti nan maxxansa achirraa hubachuu dandeechani sirriitti dhugaa kan taanetti irraa fuudhee keessan isa dubbisee kanaaf rakkina ofii daa'imummaas ni qaba waan ta'eef hedduu tokko daa'ima mucaan kun ani dhugaan siniin jedha boo'icha miidiyaa kana dadhabeetuma ammoo qabaa jira dhugaa rabbi boo'i as bahee boo'u kana
saalfadhee jira. Viidiyoo duraan YouTube kiyya kan duraan gubate irratti illee guyyumaan asirra bahee to'ee wanni jechaate yoo jechuudha. Namoonni tokko akka waan hin taanetti nama yaada ani garaan danda'u maaliif jennaan obboleewwan akkanaa qaba waan ta'eef garaan kiyya tole naan jedhu. Annis biyya namaa jira waan ta'eef garaan tole naan hin jedhu dhugaan siniin jedha. Kanaaf haga dandeetti keenya bira haa dhaabbannu. Mucaan kun odoo harka isaa fayyaa qabaatee waa barbaade hojjetee too jiraata. Garuutuyyuu nama biratti daa'imummaa qaba. Mucaan kun barateellee ganaa baratee bakka hedduullee gahuu danda'a. Hojjetatee waan humna isaa hojjetatee jiraachuu danda'a. Hiriyaata isaa wajjin gadi bahee tooyi hiriyoota isaa wajjin deemu wanni dheef ni saalfata. Waan akkanaa kan ayizoottanii haamileetti hora. Ayizoo jedhaani jabaadhu jedhaani homaa miti jedhaani haamileetti hora. Yoo waa dhabdanillee dawwalaa fito jabaadhu jedhaani. Gazzaba bichaa miti haamilee walii ta'an. Isiniin jechuu barbaada. Asumaan akkaawuntingii isaa isinitti hima. Isiniif maxxansa garuu isinittis nan hima. Asirraa qabadha. Warri wanni jettanii sagaleen isinitti hima. Achirratti isiniif maxxansa. Deebi'ee immoo guruppii waasappii hidhamee jira. Har'a jechuudha. Guruppii sanirratti warri dandeechan. Warri isinitti tole. Birrii takkas birrii lamas warri ergitaniif waraqata ittiin ergitan sana risiita keessa sana bicha achirratti sheer gootu jechuudha. Siigalee ani oonan birrii 10 ergeef risiita kiyya sana achirratti ergaa jechuudha. Maaliif jennaan nama ammamii mucaa kana bira dhaabbanne yoo maal goonee fi yaala gaarii argatee maalirra gahe kan jedhu. Lammaffaa irratti YouTube isaa kan please bira dhaabbadhaatu guddisaa fi humna isaan barbaadu diraamaa adda addaallee irratti hojjetee mucaan kun fayyuu danda'a. Nama ija qaba bar ijaan ni arganii deema siin socha harka kana rakkinnitti fuudha. Namni ija hin qabne namni ijaan hin agarree hojjetee bulaame. Kanaaf diraamaa adda addaallee ni hojjeta mucaan kun haamilee qaba. Mucaa cimaadha waan ta'eef bira dhaabbachuun dirqama keenya YouTube isaa kana guddisaa fi waan gazzaba nu barbaaduun qabu YouTube isaa kun jechuudha. Keenya dhiisnee kan isaa kana guddisuu qabna. Maaliif jennaan haamileetti horuuf. Siigalee ammuma irraa qabne rakkataa keenya lafarraa kaafachuun kan namaa gadi ta'e namaan qixxeeffannee oliif qixxeeffannee of biratti hammachuun ammuma barumsa nutti haa ta'u isiniin jechuu barbaada. Haasaa isinitti hin dheeressu. Akkaawuntingiin isaa maqaasaa Awwal Muhammad Awwal. Akkaawuntingiin isaa 1142 66 1 46 irraan isinii deebi'e akkaawuntingii isaa 1142 66 1 46 maqaansaa Awwal Muhammad Awwal. Kanaafuu hundumti keessanuu akka bira dhaabbattanii guruppii san keessatti akkaawuntingii kanas barreessee sheer godha. Warri lakkoofsa kiyya barbaadan guruppii san keessa hirmaachuu barbaadan immoo lakkoofsa kiyya lakkoofsa Dubaay 97 5091 68 19 kana WhatsAppidhaan naquunnamuu dandeechan. Achi keessa isin galchaa warri isa gargaaruu barbaadan tan gargaarta san immoo achi keessa waraqata san ergattan malee garuu birrii achi keessatti hin ergitan. Waan ergitaniif san waan isa gargaarta san achi keessatti sheer gootanii namni hammamii akka mucaa kana bira dhaabbannee maal akka isaa goone achumaan wal barra jechuudha. Waamicha isiniif godha haga beekuma kiyya haga dandeettii kiyya haga quuqqama saba kiyya haga quuqqama namaaf qabu haga lapheen tiyya namaaf dhukkubsatu ani waan narraa barbaachisu bahee jira. Isinis immoo haga annarraa olis beekumsa qabu jira. Hannarraa olis waa hedduu dubbachuu danda'u jira. Hannarraa olis immoo waa hedduu gochuu danda'u jira waan ta'eef Woonan dogongore bakka kanaa kanatti akkana haa ta'u jettanii na dubbisuu ni dandeessanii. Irraan isinii deebi'a lakkoofsa kiyya koodii wajjin isinitti maateera 97
tokko 50 91 68 19 lakkoofsa kiyya kuni WhatsApp nan qaba achirraan naquunnamuu dandeessanii emails nan qaba telegrams nan qaba achirraan naquunnama waliin mari'anna bakka dogongoree soo jiraate akkaataa itti gargaaramus yoo barbaaddan ani gruppii ofuma kiyyaa fanan hidhe malee waan baraati miti maaliif jennaan walitti dhufne waan isa gargaarre sammaal akka goone waliin mari'anna dheetu manani malee waan baraatiif miti isiniin jechuu barbaada asuma waamicha isinii godhee onanan dogongore ifama naaf godha rakkataa keenya kaafachuun haga ammumarraa yaa barumsa nutti haa ta'u haga dandeetti keenya bira haadhaaf bannu YouTube isaa kan ammoo guyyaa amusitti maanna guyyaa 30tti qabannatti fakkaate gaafa guyyaa 30 akka lakkoofsa faranjiititti galgalarraa qabee haga ganamaatitti dhani warri isinitti tole yaa ifama naa godhaatu namoonni guyyaa hojjechaati halkanillee ta'aa dadhabnu chaarjarrii irra goonee bilbila isaatti bannee fi amma galgala irrimni keenya ga'utti haasofsiisne saniin booda ammoo warri dandees irra yoo tures immoo warri hin dandeenye warri hojii qabu chaarjeriitti sakkee fi bilbila keessan kan qabdan lamas qabdan sadis qabaadhu tokkos qabaadhu itti banaa fi bulaa guyyaa sana jechuudha itti banaa fi bula ji'a kana keessa ji'a tokko mee ji'uma tokko nutti haa fudhatu ji'a kana keessa waa hunda guutuu fi qaba. Subscribe guutamuu fi qaba si'aatinis guutamuu fi qaba. Ni guutama akka guutamu waan beekufan. Yoo itti akka jirtanitti itti yaatanii ji'a tokko keessa kanatti subscribe si'aatis ni guutaniif. Yoo xiiqidhaan hin goone hin mul'anna kana hojjennee kanarratti mul'anna ji'a tokkicha kanatti hin guutaniif jechuudha. Mucaan kun boruuf iftaan of danda'ee hojjetatee bulaa jechuudha. Hojii tokkicha YouTube'n diraamaa adda addaa ጓደኞota isaa wajjin obbolaa qabaate obboleessa isaa wajjin hojjetee jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu akka bira dhaabbattan adaraa isinitti haa ta'u isinitti haa ulfaatu asumaan isiniin jedha. Galatooma yoon balleesse dhiifamaa yoo nanan waan dogongora jiraate dogongora kiyya nasirreessan isiniin jechuu barbaada. Turtii gaarii galgala viidiyoo waraabessi viidiyoon kiyya sirriitti wanni hin jedhu kalaasiin kiyya dhiphaadha namatti hin tolu waa hundumaa danda'aatu sagaluma kiyya kana bichaa naaf dhaggeeffadha. Lakkoofsa isaa immoo warri lakkoofsa isaa hin qabne lakkoofsa isaa dubbisuu dandeessanii WhatsApp illee ni qaba email illee ni qaba isiniif himaa. Lakkoofsa isaa jechuudha. Lakkoofsa Oliivaa lakkoofsa Itoophiyaati. Duwwaa 25 9 76 63 60 67 irraan isinii deebi'a. Duwwaa 25 19 76 63 60 67 macarrashaan jechuudha. Siniif maxxansa kanallee screen video irratti screen irratti please bilbila gaafadha warri dandeechan waan dandeechan gargaara yoo dadhabdan immoo bilbilaatoo jabaadhu jedhaani YouTube isaa kana garuu dhugaa rabbi isinitti haa ulfaatu YouTube isaa kana gargaara guddisaafi waan qabdanin jechuudha. Accountingii 20-30 qabaadhu dafaatoo guddisaafi harka isaa waanuma agarte mee harka kana osoo si ta'e osoo ana ta'e osoo obboleessa kee ta'e osoo harkuma kee kana ta'e mee maal goota akka ofiititti oggaa rakkina namaa dhukkubsattan akka keessaniitti ilaala osoo ana ta'e yoo jedha osoo ana ta'e maalan godha jedha gaafa rakkina namaa haasoftan haarati siisnee isaa seena dhibdi. Kanaaf akka keetti ilaali akka biraatitti ilaalini rakkinni harka rabbii jira fayyaanis harka rabbii jira waa hunda rabbitu namatti ejecha akkuma rabbiin nu uume lafa kanarratti waa hundumaayyuu rakkinas alamis gadadoos gammachuus gaddas nu wajjin uumee jira. Kanaaf hundumti keenyayyuu danda'uun dirqama keenya siniin jechuu barbaada. Galatooma hedduun isin galateeffadhaa baay'een isin jaaladhaa umrii naaf dheeradhaa bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Bye bye.